qoodatu miti. Qabeenya inni qabu gartee irraa qodachuudhaaf haa qodatu re haa qodatu. Jaartii dabartana booda ayyuun kana booda jaartii eenyuti? Jaartii Sa'idooti. Ayyuun jaartii ni kaasa idooti qabeenya isii haa qoodattu jaarsa isheeti isin maaltu galchee isin maaltu isi iyyisiisaa jira jedha yaasuun aadaa umara kun qabu jechuudha. Ijoollee keenya kalas maal gocha biyya arabaa deemtanii akkas ta'e dhugaa rabbuun biyya arabaa deemtanii fuunjiru egaa qabeenya lafummaa dhufanii wal qoodu lafummaa dhufanii wal dhaaluu taate jechuudha. Maal gocha ifaajjan deemtaniitiin hiyyeessoo dureessoo kabaadiyaa keessa lafa baay'ee qabu gara arsii kana fa'aa lafti maashaallah sirrii jira. Qonnaan bulaa maanguddoo guddaa wayii ilaaltanii jechuudha. Kaati manaa fayyadaa duute akkasuma ammoo kan fuudha dhiisee taa'u fa'aa argitan jechuudha. Deemaa itti heeruma qabeenya isaa qoodadha qabeenya qoodamuu hin ta'e jechuudha. Dalagaa malee hojii malee yookiin ammoo qabeenya isa waliif finneedhaaf walii jaarsaaf jaartitti waliif fide moo jaarsa bicha fide moo jaarti bicha fide eega hin laallamne. Ani maal gochaa tiktookii irra baatanii arabni ishees moo dallaalli فيديو سي ورابا هذا ساموني هذا خبز هذا ايش هذا صابون هذا كده سنغوتي سنبرسيت ديمتني بعديها كيستي هرمتني طيب وقارب بكسو يمال قوتش نماماتي nama ergachuuf filattan garabbi nama laala hektaara 4-5 qabu jechuu qonnaan bulaa way kamana magaalaa qabu way jechuudha. Man tokko jechuudha baadiyyaa keessatti mana hin qaba magaalaa mana hin qabu fi keessa hin jiraatu magaalaa keessa akka jiraatu ka biraati. Waa akkasii yoo argite garabbi lafa moosina qabeenya qoodamuu qabeenya seeraa jechuun odoo seerri hin gaafatin guyyama takka itti heerumteef jecha qabeenya qoodatan ta'e itti heeruma hoosiin hin taane jechuutti qoodadha miliqaa jedha kalaas khayr inshallah. Qodatanii miliquun taate jechuudha. Dhugumaan seera Itoophiyaa kanuma seera Itoophiyaa kalaas osoo maal qabeenyi kun jaarsaaf jaartii waliif fidee hin laallamin cadhiseetuma qoodaa qixxeematti guyyama takkatti illee wal fuudhan. Seera akkasii hin dhageenya seera akkana ajaa'iba akkas yoo ta'e kaa dhugaa rabbi namni maal gochaa ol darara. Hiyyummaa sila maalii dhabbaa jetti dhugaa rabbi tokkochuma itti heerumte ijoollee Adama Suuriirraa heerumaa maraataa jira sunni sababa kanaaf jechuu argatanii. Sababa kanaaf jechuun amma naagalee dhugaa. Aadaa warri Mansuurirraa miidiyaa kanarra boosunniin aadaa jaalalaa miti akkasii boojisuu maallaqa argatanii qoodachuu san tutti dhagame ijoollee. Booya dhugaa rabbi shunkurtii bitee isin erga bakka isin jirtanitti akka mimmaa isin keessatti hin dhaabbanne. Eega qabsoo akkas ta'e namni maal gochaa ifaa jedhu dhugaa rabbi. Eega dubbiin akkana taate namni maal gochaa ifaa namni maal gochaa dadhaba namni maal gochaa maal jedhaniyyuu humna biyya arabaa keessa fixe eega qabeenyi lafuma ka qoodamu ta'e dhugaa rabbi qoodanna deemaati walaa dullachuu qabaatiin jechuudha. Dhuguma isiniin daqiiqa maali biyya namaa keessa deemtanii si ergachuu biyya namaa keessa deemne dhama'uu biyya namaa keessa deemne mataa namaatti socho'uu irra biyyuma keenya keessa teenne jechuudha. Dhugaa rabbi biyyuma keenya keessa teenne tokkocha wayii gadi qabnee jechuu tokkocha wayii liqimsinee jechuu kamaan guddoo akkasii 80-70 kanallee yoo ta'e 90-60 kunillee gaariidha. Waa akkana kana yoo argitan jechuu lafan buusina qabadhaa deeruma qabeenya isaa qoodama hiika. Astaghfirullah wa ya rabbi keeti daadhiis ani jechuu gurbaatu na ajaa'ibee barbee akkamitti seerri osoo qabeenyi kun ka jaarsaaf jaartii waliin dhufee hin laalin qixxeematti qoodama. Nagaluu didee barbee dhugaa rabbi yoo akkas ta'e kan miidhama abbaa hojii san jechuu barbee miidhamani abbaa qabeenyaa san jechuudha. Dhalaas ta'e dhiiras ta'e jechuudha. Amma dubartiin takka biyya namaatti jettee gubattee fiddee mana ijaartee inni gaafa itti heerumee achi ka'e qabeenya isii irraa qoodatu miidhamtu eenyu isheedha jechuudha. Ani maatirii wanni akkanaa kun hin jira. Ani maatirii yaasumarraa dhage. Ani akka yaada kiyyaatitti qabeenya addaan qoodatama wanni jedhan jechuudha. Ilaalcha kiyyarratti jechuudha. Qabeenya jaarsa jaartii addaan qoodatan ka jedhamu yoo isaan gama lamaanidhaan hojjetanii waliif fidanidha kan beeku. Kan akkasitti beeka jechuudha. Yoo gama lamaanidha inni illee isheen illee dalaganii qabeenyi kun gidduu isaaniitti argame qabeenyi sun gidduu qoodama malee akkanumaadhaan tokko lafaa dhufee tokko waggaa 10 xaaree tokko guyyaa 10 keessa qoodachuun kun zulmiidha kan maa kun lubbu walajjeesuu isaan jedhama malee ani hin beeku qamaati ani hin beeku dhugaa rabbi akkaataa seera Itoophiyaa kanatti ani hin beeku rabbi laafisuu fi garuu na ajaa'ibe jecha nu gurba na ajaa'ibe dhugaa rabbi jaartiin kaati haa qoodattu maa rakkoo qabaa ka jedhe kana qabeenyi lafuma qoodamaa callisaniituma
yookas ta'e ka dubbiin overidha. Ka ijoollee keessaa ijoollee biyya namaa keessa jira, ijoollee biyya arabaa keessa jiru miidhamte akkas taanaan dhugaa rabbi baay'ee miidhamte. Sababni isaa isiin asii faajjee gaafa inni qabeenyuma siisanii fuudhee namni tariidha walitti bu'an ishii dhiiseetiin qabeenyi ishii san qoodatee yoo deeme kun du'uma qaamaa diri. An akkasnatti fakkaata ka. Hay seerri kun jijjiiramuu qabaata dhugaatee taanaan seerri kun dhugaa rabbi seerri kun dhugaatee taanaan jijjiiramuu qabaata. Maaliidhaafi namni akkamii guddata ta'ii tokko dhufeetuma qalbii sobeetiin kijibee si jaaladha jedhee jaankaa jedhee jinni jedheen itti heeruma takkaa fuudha. Achi booda inni qabeenyuma sanidhaa dhufa hiika. Qabeenya sanillee dhaba nama sanillee dhaba jechuu namni sun. Ara rakkoodha wanni kun dhugaa rabbi baay'ee ulfaata. Seerri kun jijjiiramuu qabaata yoo dhugaa ta'e. Ani garuu dhugaa natti fakkaanne maadhee naaf galuu dide waan ta'eef akkamitti lafumaa dhufee namni qabeenya qoodataa kan itti ifaajee hin qabne, ka itti xaarii hin qabne, ka dadhabee hin qabne, ka as garagalchii as karalchii as baasii as qachiyaasii hin qabne. Ara rakkoodha. Nagatti mee silaa hooyyuu oduun jaarsaaf jaartii kan isinillee hin jaallattanii nullee raasa'uu hin jaalanna. Amma barbe osoo gargaarsa wayiitiif koottadhani wallaahi namni takkatti hin dhufe viidiyoo tana dhageeffatu. Garuu bakka jaarsaaf jaartii akkuma asliin jedhu waan miila lamaan gidduu kana sirri jaallata namni subhaanallah. Rabbi nu haa qajeelchu akkasii nagatti jiraadha ishee. Qabeenya keessan jabeeffadha maqaa keessanitti heerumaa alatti ilaala. Warri heerumtanillee qabeenyi kun ka heeruma alaati jaarsa kee ilaallatu jedhaa waraqaatti baafadha. Warri fuutanillee qabeenyi kun fuudha alaati ishee ilaallatu jedhaati waraqaatti baafadha. Wal qooduu eega dhufte dubbiin jajjabaataadha waan ta'eef ijoollee keenya.